Garagara irramilako akaborofa Bofta guya hunda mo'icha Kesana ofa Garagara irramilako akaborofa Bofta guya hunda mo'icha Kesana ofa Dina ko ejeta Darge milako Dibata ko bidata sise Uherbata ko Godhaniif jaalalli araarri Waaqayyoo iddoodhaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha hordoftoonni TV ifa fayyinaa marti keessan biyya alaadhaaf biyya keessa kan jirtanii iddoo garaagaraa keessa teessanii karaa YouTube akkasumas karaa televiizinii karaa Facebook TV ifa fayyinaa kan nu daawwachaa jirtan Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisuun isiniin jechuu barbaada. Egaa har'a isiniif kadhachuudhaafanii gara fuula kanaa duratti yookaan gara fuula keessanitti argamee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo dheeraadhaa kaasee gaara irratti kadhachaadha kanan ture almost ji'a lamaan kana keessa jechuudha. Har'a garuu torban kana iddoon itti kadhachaa jiru gaara Bishooftuu irraa xiqqoo ishee kiiloomeetira hedduu fagaatee in argama. Kanaafi torban kana naannoo kanatti kanan kadhachaa ture. Waaqayyoon kanan kadhachaa ture jechuudha. Egaa iddoo nama jiru kun gaara cuqqaalaa naannoo isaatti kananii kadhachaa jiru iddoo kanarratti jechuudha. Kanan kadhachaa jiru Waaqayyoos iddoo kanarratti waan gurguddaa natti himaa tureera. Wayii biyya kanaafis Waaqayyoon kadhachaa tureera. Wayii waldaa kiristaanaaf Waaqayyoon kadhachaa tureera. Wayii hawaasaaf Waaqayyoon kadhachaa tureera. Waan hundumaadhaaf Waaqayyoon kadhachaa tureera jechuudha. Kanaaf amma fuula keessanitti kan hin argamee jiru. Har'as isinii kadhachuudhaafin fuula keessanii dhaabadhee jira. Egaa akkuma kana dura isin beeksisaa turre namoonni gargaarsa karaa TV ifa fayyinaa isin gaafannee utuun dadhabin nu gochaa turtan amma isiniif kadhachuudhaafanii dhufe jechuudha. Akkasumas
namoota biyya keessaa gargaarsa karaa televiizyinii godhan akkasumas immoo biyya alaarraa karaa imeelii keenyaa nu gochaa turtan isteetimentii keessan qabadheetan fuula keessan dhaabbadhee jira. Isteetimentii keessan yookaan immoo karaa baankiitti ittiin gashitan baasnee akkasumas immoo karaa imeeliidhaan biyya alaa teessanii immoo kan nu ergitan akkasumas ijoollonni biyyoota arabaa teessanii nu gargaaraa turtan isteetimentii keessan qabadheetan fuula keessan jira. Amma gaa isiniif kadhachuudhaaf fuula keessan dhaabadhee jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu isiniin kadhadha. Egaa kadhannaan yeroo baay'ee deddeebi'ee gaararrattis haa ta'u iddoo garaagaraatti isiniif kadhachaa tureen namoonni baay'een deebii nuu laachaa turtaniittu. Kaan ergiin gargaarsa kana godhee ergisin nu kadhattanii makiinaa bitadhee mana ijaarradhee mana koo keessaa dhukkubii cabee kanan dur baay'ee baasaa ture amma galii malee baasiin baay'ee hin jiru kan jettanii gargaarsa karaa garaagaraa nu gochaa turtanii ammas namoota ji'a kana keessa sababii gargaarsa televiizyiniidhaaf gaafanne isinis nu gargaaraa turtaniif kunoo isteetimentii keessan baaseenan fuula keessan dura jira jechuudha. Gaara kanarratti isiniif kadhachaa jira. Gaara kadhataa irratti kadhachaa hin jiru kanarratti isiniif kadhachuudhaaf jira. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoon tokkoon dubbisa. Sagalee Waaqayyoo kana yeroon dubbisu jireenya keessan irratti wanti guddaan wanti ulfaataanii fi wanti eebbifamaan jireenya keessan irratti hin dhangala'a. Waaqayyo jireenya keessan guddaa eebbisa jechuudha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokkoon dubbisa. Iddoon amma dubbisu seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 4 kaasee akkas jedha. Dhaalli keessan midhaan maasii keessanii hormaanni horii qe'ee keessanii jabboonni xobbaallaanis eebbifamoo hin ta'u. Guuboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'u. Yeroo gad baatan yeroo ol galtanis eebbifamoo hin taatu jedhee ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo eebbifamoo hin taatu. Dhalli keessan horiin qe'ee keessanii eebbifamoo ta'a. Qodaa bukoon keessan guuboon keessan kan isin midhaan itti galfattan eebbifamoo ta'a. Kanaaf sagaleen kun sagaleen Waaqayyoo immoo hojii guddaa, hojii aangoodhaaf, hojii ajaa'ibsiisaa hojjeta. Kanaaf eebbi guddaan jireenya keessan hin qaqqaba. Kadhannaan ammas ni godhu kunaani, kadhannaan ammas ni kadhadhu kanaan Waaqayyo eebba guddaa, dachaa guddaa ofirraa kuttanii, ofirraa hambistanii mana Waaqayyoodhaaf hojii babal'isuu wangeela Kiristoosiidhaaf kan nu bukkee dhaabbattan biyyoota garaagaraa biyya keessa ala ofirraa hambiftanii utuun dadhabin utuun nuffin ijaarsa waldaa kiristiyaanaa waldaa ifa fayyina addunyaa jalqabee hamma gargaarsa televiizyinii ifa fayyinaatti nu cina jirtu. Waaqayyo jireenya keessan guddaa eebbisa. An Waaqayyo utuun namoota baay'ee eebbisuu argeera. Namoota baay'ee utuun jijjiiruu argeera. Namoota baay'eef kadhannee utuu baay'een turin kaan isaanii hojii garaagaraatti baname, kaan isaanii daldallitti baname, kaan isaanii Waaqayyo waan guddaa waan garaagaraa kenneefi iji koo argeera. Kanaaf ammas fuula keessan dhaabbadhee kanan jiru isiniif kadhachuudhaaf hundumti keessan namoonni taa'aa jirtan akkasin harka keessan gara iskiriinii televiizyinii ifa fayyinaatti harka keessan as qabdanii nu wajjin Waaqayyoon kadhattan yeroon isinii kadhadhu immoo amantiidhaan ameen jettanii akkasin fudhattan abdii guddaan qaba. Gara kanatti harka keessan qaba ani isiniifan kadhadha. Egaa baankiiwwan garaagaraa isin irratti galchitanii jirtaniin akkasuma karaa imeelii nu ergaa turtaniin isinii qabadhee kunoo isteetimentii keessan baasnee kunoo harka koo jira jechuudha. Isa kanaafi an Waaqayyoon an isinii kadhadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas immoo baankii intarnaashinaali Oromiyaa baankii daldala Itoophiyaa akkasumas immoo karaa baankii Awaash kan nu gargaaraa turtan amma baasnee kunoo fuula keessan dhaabbannee jirra. Maqaan tokko keessanii asirratti barreeffamee jira jechuudha. Kanaaf amma isiniin kadhadha Waaqayyo waan haaraa godha jechuudha. Ati guddaadha. Waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu beekna. Hidhaa hiikta, waanjoo cabsita, seenaa geddarta. Maqaama Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Wanta gooteef hundumaaf sin galateeffadha. Waan obboloota koof ta'eef sin galateeffadha. Maqaama Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Barri ati jiraattu lakkoofsa hin qabu. Bara baraan jiraatta. Bara baraan jechuun jalqaba dhuma hin qabu. Daangaan qabu. Ati hin daangeffamtu. Ulfinaa gara ulfinaatti. Ulfina keessa jiraatta. Aangoodhaan gonfamtee jiraatta. Ulfinaan gonfamtee jiraatta. Eebbaan gonfamtee jiraatta. Maqaama Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu ati. Saba kana gargaarte, biyya keenya gargaarte.
hamaaniif rakkinni gurguddaan utuu jiru, dhibeeniif dhukkubi garaagaraa utuu jiru, lolliif abaarsi garaagaraa utuu jiru, maqaa keen cabsinee har'a geenya irraa ulfaadhu. Amma immoo gooftaa saba kanaaf warra utuu hin dadhabin, utuu hin nuffin, hamma qabaniin olitti waldaa ifa fayyinaas ta'e, televezyiinii ifa fayyinaa warra gargaaran, warra cina dhaabbatan kanaaf sin kadhadha. Ati hin argita. Maqaama Yesuus Kiristoosiin harki kee isaaniif hadiriiru. Barri isaanii jireenyi isaanii haa eebbifamu. Akkuma sagalee kee keessatti caafamee jiru. Guuboon keessan, qodaan bukoon keessan, ijoolleen keessan, manni keessan, maatiin keessan hundumaa, kiisiin keessan in eebbifama jedhame akkuma barreeffamee jiru. Maasiin qonnaa keessanii, horiin qe'ee keessanii in eebbifama jedhame akkuma caafamee jiru. Anammas sin kadhadha. Maqaama Yesuus Kiristoosiin utuu nuffin warra nu cina dhaabbatan kana, warra ta'anii televezyiinii kana ilaalaa jirani, warri amanan, warri hin amanne, maqaama Yesuus Kiristoosiin afuurri eebba, afuurri nagaa, afuurri jireenya, afuurri tasgabbii akka isaan irratti dhangala'u sin kadhadha. Maqaama Yesuus Kiristoosiin baraaf jireenyi isaanii kan eebbifame haa ta'u. Bara isaanii eebbiseeraan, ijoollee isaanii eebbiseeraan, dinagdee isaanii eebbiseeraan, qonna isaanii eebbiseeraan, mindaa isaanii eebbiseeraan, warra daldalan eebbiseeraan, warra karaa deemanii hojjechaa jiran eebbiseeraan, warra suuqii keessa jiran, warra suuqii qaban eebbiseeraan, warra buutikii garaagaraa, suppermaarkeetii garaagaraa qaban eebbiseeraan, warra ijaarsa adda addaarra jiran eebbiseeraan. Maqaama Yesuus Kiristoosiin baraaf jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Bara keessan eebbiseera. Nagaa guddaa isiniif kenneera. Ulfina isin irratti dhangalaaseera. Hamaan tokkoyyuu isin hin argatin. Kennaa malee hin fudhatina. Liqeessaa malee hin liqeeffatina. Dhukkubi bara dheeraa kan isin yaaddesse, kan isin irra ture, baasii hedduu akka isin baaftan kan godhe, dhukkuba mana keessan irra jiru cabseera. Dhukkuba kaansarii cabseera. Dhukkuba onnee cabseera. Dhukkuba garaachaa cabseera. Maqaama Yesuus Kiristoosiin amma ajajeera. Manni keessan har'aa kaasee kan eebbifame haa ta'u. Eebba guddaa, eebba ajaa'ibsiisaa isin irratti lolaaseera. Har'a isin waan qabdani, hamma qabdaniin olitti, waan humna keessaniin olitti waan nu gargaartaniif maqaama Yesuusiin eebba waaqarraa isin irratti dhangalaaseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifama. Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin eebbifama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isin eebbiseera. Barri keessan haa eebbifamu. Ijoolleen keessan haa eebbifamu. Waan haaraa waan gootuuf eebbifami gooftaa. Eebbifamtaniittu. Barri keessan eebbifameera. Jireenyi keessan eebbifameera. Eebba isin irratti labsaa'ani. Isin amma qabdaniif, hamma qabdaniin olitti nu gargaartani. Ani amma dachaa godhee akkaawuntii keessan guutuu godheera. Dachaa godhee suuqii keessan guutuu godheera. Dachaa godhee suppermaarkeetii keessan eebbiseera. Dachaa godhee hojii isin hojjettani, hojii garaagaraa isin hojjechaa jirtan eebbiseeraan. Maqaama Yesuus Kiristoosiin eebbifama. Barriif jireenyi keessan haa eebbifamu. Lubbuun keessan, foon keessan haa eebbifamu. Galanniif ulfinni siif haa ta'u gooftaa. Waan isaan eebbiftuuf, dhukkuba waan rukuttuuf, abaarsa waan rukuttuuf, gadadoo waan irraa rukuttuuf ulfaadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waan irratti waan haaraa gootuuf ulfaadhu. Egaa Waaqayyo guddaa akka isin eebbisu abdii guddaan qaba. Waaqayyo jireenya keessan eebbisa. Waaqayyo lubbuu keessan, foon keessan in eebbisa. Har'aa kaasee isin irratti dubbadha. Mana keessan dhukkubin seenu, mana keessan gadadoon hin seenu, mana keessan rakkinni hin seenu, mana keessan keessa isa sin rakkisaa jiru Waaqayyo cabseera. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Egaa kuni ji'a tokko keessatti namoota nu gargaaranidha. Ammas ji'a tokko booddee isiniin kadhadha. Gargaarsi keessan akkuma itti fufetti ani deddeebisee iddoo kadhata koo lafan dhaqu kamittiyyuu isiniin kadhadha. Waaqayyo afaan koo duukaa jira. Namoota baay'ee eebbifamanii argeera. Kana duras gochaa kan turtan, ammas gochuudhaaf fedhii kan qabdan nu cina dhaabbadhaa isiniin jedha. Televezyiiniin ifa fayyinaa eebba namootaati. Namoota baay'ee eebbiseera. Namoota baay'eetu ilaalee itti boqochaa jira. Namoota baay'eetu ilaalee utuu gara waldaa ifa fayyina addunyaa utuu hin dhufiniyyuu mana isaanii ta'anii televezyiinii kan harkaan qabanii kan fayyan hedduutu jira. Eebbifamne, mana ijaarranne, makiinaa bitanne, kana godhanne jedhanii dhuga baatiin isaanii naannoo keenya guutee jira. Kanaaf isinis warri takkaan goone, warri gootan, gooftaa kan qabdan, gooftaa kan hin qabne kamniyyuu akkasin nu cina dhaabbattan hammas jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Televezyiiniin ifa fayyinaa jireenya ifaatiif namoota baay'eetu itti boqote, namoota baay'eetu eebbifameera televezyiinii ifa fayyinaatti. Kanaaf gargaarsi keessan ammas akkuman jechaa jiru 1,000 isaa ol nu gargaaruu dandeessu. Hamma isinii danda'ame, hamma isinitti tole, hamma isin boqochiis, hamma eebbifamu barbaaddan nu cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Ammas ji'a tokko booddee ammas gara gaara kadhataa kootti ba'een isiniif kadhadha. Waaqayyo waan haaraa godhaa. Eebbifama. Baraaf jireenyi keessan haa eebbifamu.